nagaa hirtuu nagaa waaqayyoo iddoo jirtan hundumattuu isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo. Har'a mootuu ani isin fayyada jedhu appilikeeshinii tokkicha qabadhee isiniif dhufee jira. Appilikeeshiniin kun Nootiroos Firaawuls kan jedhu kana isa kana jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee isaa isin fayyada. Faayidaan isaa maalidha yoo jettanii na gaafattan, akkasuma silkii biizii yeroo daataa bantan Google Play, YouTube, FB, Telegiraamii kanneen wal qabate silkiin keessan biizii ta'a jechuudha. Appilikeeshiniin gargariin akkasuma kan ofii isaatiin of ajajee ofii isaatiin hojjetullee jiran yeroo daataa bantan. Akkasuma innaa isin birrii fakkeenyaaf Google Play fi YouTube yeroo fudhattan daataa bantan taanaan akkasumaan isinirra seena jechuudha. Innaa san birrii keessanis hin fixa hin fudhata jechuudha. Silkiin keessanillee sa'aatii san keessa biizii ta'a isin harkaa hamma tokko. Akka silkiin kun biizii hin taaneef appilikeeshiniin kun baay'ee isaa isin fayyada. Appilikeeshinii kana eessaa akka argattanis dhumarratti kan isinitti himu ta'a waan ta'eef, amma immoo warri yuutuubii kootiif addisii taatan sabiskiraayib, laayik gochuun na deeggaraa jechuu jaaladha isin. Akkasuma goddanyoota jaalattaniif sheer gootanii yoo jettan baay'ee isin fayyada. Akka sanii fi amma mootuu qaxxeetama gara hojiitti darbina jechuudha. Nama hamma dhumaatti na wajjin ta'a akkami akka fayyadamtanii fi akkam akka gochuu qabdan jechuudha isin kan barsiisu ta'a. Appilikeeshiniin kun kunoo ammas kunoo isa kana jechuudha. Gosa gubbaarra argitan kana. Appilikeeshinii isa gubbaarra argitan kana akkanatti hin seenna yeroo tokkoof. Inni ammoo yeroo isin buufattanii jettan staartii jedhee dhufa jechuudha. Staartii yeroo inni isiniin jedhee dhufisan isin staartii tuxxan. Staartii innaa isin tuxxan asitti istoop jedhee qayyii isinitti kennee jira. Yeroo sana homaayoon tuxxan jechuudha. As jala kana gadi dhuftan kunoo gubbaa jala gadi aappis bootaa jettu tana dhuftanii. Kunoo akkasuma jala kanarra bootaa aappis jettu san tuxna jechuudha. Bootaa aappis jettu tana erga akkana tuxneen booda akkanan nu seensisa. Gubbaa kanarratti amma bootaa waayifaa fi daataa bichaan itti fayyadamtan appilikeeshiniin daataa bira yeroo geettan yeroo daataa bantan itti fayyadamtan akkasuma yeroo waayifaa bira jirtan itti fayyadamtan isin mul'isa jechuudha. Gubbaa kanarra kunoo bootaa amma kun xiyyaaf isiniif kenneera. Bootaa sanitti amma daataan kamiin akka fayyadamtanii fi waayifaan isiniif kaa'eera jechuudha bootaa sanitti. Akkuma isaan appilikeeshiniin kun baay'ee isaallee isin fayyadaa. Akka fakkeenyaaf warroota daataan fayyadamuu fi warroota akkasuma waayifaan fayyadamus addaan isinii baaseera. Fakkeenyaaf Google Play koo yoo ilaaltan kunoo boota waayifaa bichaa bira yoo ga'edha kan fayyadamu isa kana. Daataa irratti ammoo eksiitti kenneera. Fakkeenyaaf eksiitti kenneera bootaa kanatti jechuudha. Kunoo eksiitti kenneera daataa irratti eksii yeroo daataa bane eksii ta'ee taa'uu qaba. Yeroo waayifaa bira ga'e akkuma akkanatti raayitii ta'ee yoo jedhe isiniif hojjeta jechuudha. Akkasuma yuutuubiin koosii akkasuma yuutuubii illee akkasuma godhee appilikeeshinii hundaayyuu akkas godhaa deemtan jechuudha. Sanii fi appilikeeshiniin kun baay'ee isaa isin fayyadaa. Kana fakkaata. Appilikeeshiniin kun Google Play keessatti argattan jechuudha. Gara Google Play keessa maal jettanii akka isin buufattan isin faana ta'a. Kunoo akkana Google Play keessa dhuftan jechuudha. Google Play keessa yoo dhuftan kaataniin booda akkanatti maqaa isaa barreessitan. Kunoo akkasii yoo maqaa isaa barreessitan isin inni nu daareektilii qaxxitaa isiniif dhufa jechuudha. Kunoo isa kana appilikeeshinii amma bootaa inni nu dhufa akkasitti isa dhooftan. Yeroo isin akkasitti dhooftan kana kunoo akkana jedhee isiniif dhufa. Hanqara instaayil jedhee waan buuseeruuf ooppinaan jedheera. Isin ammoo yeroo inni akkas isiniif dhufe akkasitti instaayil jettanii buufattan jechuu Google Play irraa. Barumsi kiyya kaardhaa kana fakkaataa. Obboleeyyan koo sabiskiraayib laayikii gochuun nan dagatina jedha. Kunoo akkasuma sabiskiraayib laayikii gochuudhaan baay'ee isaa deeggaraa isiniin jedha.
Subscribe gochuu hin dagatinaa, laayikii akkasuma gooddanyootaaf sheer gochuu illee hin dagatinaa. Guddaa isin jaaladhaa, nagaan gooftaa isin wajjin haa turu. Akkasumas yoo isin laayikii fi subscribe na gargaartan anis torban keessa diqqaatee torban keessa si'a 2 appilikeeshinii isin gargaaruu danda'u baay'ee qabadhaa isiniif kan dhufu ta'a jechuudha. Akkasiin nagaan naa turaa baay isiniin jedha.